Ufamagalan karayu karahayu Ufamagalan karayu Ufamagalan karahayu Guyyaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya bakka jirtan maratti nagaan keenya sana qaqqabu kun qophii keenya karra hayuuti. Egaa dhimmoota Oromoo fi Oromiyaa akkasuma ajandaalee garaa garaa irratti qophii keenya karra hayuutiin yeroo garaa garaatti simbiraan gaasuun keenya ni yaadatama. Har'as ammoo karra hayuu keenyaan hayyoota amantii qabannee isiniif dhiyaanneeti kan nuti jiru. Hayyoonni amantii keenyaarraa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti gahee hojii garaa garaatii fi akkasuma immoo qabsoo afaanii keessatti qabsoora guddaarra kan turaniif ammallee hojjetaa kan jiran waliin dhimmoota tajaajila afaan Oromootii fi kanneen biroo irratti kan waliin dubbannu ta'a. Akka xumuraatti akka nu faana taatan isin afeera Allalisaa Alamuutii gama ogummaa kaameraaf teeknikaatiin ammoo Abdii Dassaalin na waliin jira. Nu hordofaa. Bakka nagaan dhuftan. Bakka nagaan eegdan. Sagantaan keenya sagantaa karra hayyuutii kana keessatti hayyoota adda addaatu kan dinagdee kan siyaasaa kan amantii akkasuma immoo dhimmoota qorannoo fi qo'annoo garaa garaa irratti hojjetan irratti hojjennu. Har'a mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti dhimma tajaajila afaanii wal qabatuu fi akkasuma mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessatti hojiilee caasaa yookaan caaseffama sansalataa amantaadhaan wal qabataniin rakkoolee jiraniif wantoota achi keessatti mul'atan irratti kan dubbannu ta'a. Tibban ammoo koreen qorataa fi yookaan qorannoo fi dhiyeessaa kan jedhamtan waan qorattaniif waan argitan mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatiif waan dhiyeessitan irratti miidiyaa hawaasaatirraa ajandaa ta'eeti kan inni jiru jechuudha. Qorannoon sun maali? Ajandaan kan ta'e maali? Miidiyaa hawaasaarra waan deemaa jiru maali? Maaltu mul'ata? Keessoon isaa maali? Qorannoon keessan marrummaan isaa keessa maaltu jira? Dhibdee fi falli jiroo maali kan jedhuu fi waan ifatti mul'atu maal kan jedhu keessumaa wanta ajandaa miidiyaa irratti ta'e maal kan jedhurraa kan dubbannu ta'a jechuudha. Hunda dura garuu daawwattoonni keenya hedduun isin beekuu danda'u mana amantaa Ortodoksii keessatti kan isin hin beekne immoo akka isin beekaniitii fi egaa koree qorataa fi dhiyeessii rakkoolee mana kiristaanaa Oromiyaatti maal akka taatan daawwattoota keenya waliin akka wal bartan lubaa Mitikkuu Tokkolaaf yeroo isaan isinii kennaa daawwattoota keenya wal bara. Tole galatooma akkuma itti kaafte maqaan koo lubaa Mitikkuu Tokkolaan jedhama. Koree qorataadhaa fi dhiyeessituu mirataadha. Ani maqaan koo Waasiihuun Amanuu jedhama. Koree kana keessatti barreessaadha. Hojiin dhuunfaa koo immoo dhaabbata mataa kootiin gorsaa misoomaa, gorsaa hojii daldalaa, gorsi investimentii biizinasii irratti kaampaanii mataa kootiin hojjechaa jira. Tole galatooma egaa wal bara irra jedheen yaada kanneen isin beekan hedduudha kan isin hin beekneef immoo ifaa akka ta'uuf jechuudha. Egaa caalaatti dhimmoota rakkoo Oromiyaa mana amantaa Ortodoksii keessatti rakkoo Oromiyaa keessa jiruutiif maaltu mul'ata? Falli isaa maali? Qaamoleen caaseffamni hooggansi gubbaatii fi kagadii akkasuma amantoonni agam walitti dhiyeenyaan jiru rakkoon gidduu isaanii jiru maali? Amantoonni afaan isaaniin tajaajilamuu dinagdee isaaniitiin manicha keessatti hojjechuu maal kan jedhurraa waa hedduu dubbanna. Mee jalqabaa kaasee haga ammaatti bu'uureffamuma caaseffama mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo kan Itoophiyaa jiruun as gara Oromiyaatti gadi buunee yoo ilaallu tajaajila afaan Oromootii irratti jijjiiramni jiruutii fi amma ammaatti jechuudha taateewwan jijjiiranii wal qabatee seenduubee kaleessa turee fi har'a teenyee yoo ilaallu maaltu miireeffatama barsiisaa lubarraa jalqabu wayyanatti fakkaata. Waan kaleessa tureef waan har'a jirurraa yoo ilaalle jijjiiramni jiru maali? Haga ammaatti maaltu isinitti mul'atame mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessatti gama tajaajila afaan Oromootiin? Gara ajandaa keenyaatti osoo hin seeniin kanarraa yoo eegalle gaariin itti fakkaata. Galatoomii akka mana kiristaanaa keenyatti gara Oromiyaatti miti naannoo sablammii keessatti manni kiristaanaa keenya sablammii tokko fakkaatti. Manni kiristaanaa garuu bu'uurarraatii yoo ilaalle saba keessatti argamte fakkaatti. Aadaasaa, afaansaa, maalummaasaa kabajjee fi saba sana fakkaatiiti kan barsiifamaas ture kan ta'us qabu. Akka biyya keenyaatti garuu kan bakka biraa yoo dhiibne manni kiristaanaa keenya wangeelaanis ta'e kallattii kamiin iyyuu saba sana hin fakkaanne. Kanaadhaa fi jaarraa hedduudhaa fi sabni keenya afaan isaan fayyadamaa turre.
Isa kana keessumatti jijjiirama mootummaa Dargii fi Ihaadegii gidduutti jijjiirama dhufeedhaanii naannoo nuyi jirrutti sochii gurguddaan gaggeeffameera. Sochii gurguddaan gaggeeffame kun immoo aarsaa gurguddaa nu kaffalchiiseera. Aarsaa gurguddaa immoo yoo kaffalamiyyuu miidhamni yoo dhufes hojii irraa ari'amuun hidhamuun wanta adda addaa yoo dhufes bu'aan guddaan uummata naannoo nuyi keessa jirru yookaan keessaa dhufnee fi keessumaatii Oromiyaa lixaadhaa fi bu'aa guddaa buuseera. Karaa kallattii kamiiniyyuu gara gadii yoo dhannee lixa Oromiyaa gara gadii yoo dhannee kan tajaajilu kan bulchuu kallattii kamiiniyyuu saba naannoo sanaati. Yookaan saba naannoo sana keessaa kan beeda malee kallattii biraarraa dhufee kan bulchus hin jiru kan tajaajilu hin jiru. Sababni isaa uummati naannoo sanaadhaa mirga isaaf dirqama isaa bareera waan ta'eedhaaf. Haa ta'u malee isaatii inni achi jiru suni Oromiyaa mara wal ga'iraa Oromiyaa marri hundumtuu kanatti fayyadamaa jira yoo jenne waan wal nama gaafachiisudha. Kanaadhaaf gara lixa Oromiyaatti jijjiiramni guddaan jira. Jijjiiramni kun immoo kan dhufe waggaa tokko waggaa lamatu hin ta'in waggaa 15 dura kan jijjiiramni kun dhufuu jalqabee sadarkaa guddaa irra jira. Amma sa'aatii ammaa kana manni kiristaanaa naannoo lixaa jiru rakkoo bulchiisa gaarii xiqqoo dabartee xaxurraan kan hafe bu'aa guddaa irraa argateera waan ta'eedhaaf bareedaadha naannoo sana kan jiru. Garuu naannoon biraadhaa kana fayyadamaa waan hin jirreedhaaf inni achi jiru sun gara biraatti akka deemu irratti hojjechuun murteessaadha. Kanaadhaaf bu'aa gaariin jira jechuun barbaada. Galatooma egaa rakkoowwan garaagaraa haalota walxaxaa keessatti tajaajilli afaan Oromoo taateewwan adda addaatu ture keessattuu bakka bataskaanni dhaabbate yookaan manni kiristaanaa ortodoksii dhaabbate kan saba tokkooti jedhanii yeroo itti dhaadhatamaa turetu jira. Sanii wal qabatee haala qabatamaa amma Oromiyaa keessa jiruutiin haalli jiru maal fakkaataa rakkoowwan turanii furmaanni amma ammaatti dhalate maali? Gaaffiiwwan gaafatamanii rarraanii hafamanii kan wal qabate ammoo har'a teenyee waan kaleessaa yoo laalluuf har'a teenyee boriif waan aggaamnu tokko yoo laallu barsiisaa Waasihuun maal jedhu waan kana irratti? Galatooma. Egaa akka kiristaanaatti akka mana kiristaanaattis bu'uurri keenyi kitaaba qulqulluudha. Wangeeladha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo mana kiristaanaa hundeesse bartoota isaa 12 yeroo filatu gosa adda addaa irraatidha. Gosa 12 Israa'el keessa jiran keessaa kan filate gosa adda addaa irraatidha malee gosa tokko irraa hin turre jechuudha. Kuni maal agarsiisa? Hundumtuu kiristaana ta'uu akka qabu, hundumtuu mootummaa Waaqayyoo akka dhaaluuf carraa akka qabu, dirqamas akka ta'e agarsiisuuf jecha hundumarraa gosa hundumarraa filate jechuudha. Fakkeenya yoo fudhadhe qulqulluu Phexros kan filatame warra baay'ee quuqama seera Waaqayyoof seera Museef quuqama guddaa warra qaban garee sana keessaatiif filatame jechuudha. Kanaaf manni kiristaanaa keessumaa jaarraa jalqabaa irratti the early Christian churches inni jedhamu sun baay'ee wangeela wajjin baay'ee wal sima ture. Akka kitaabni qulqulluu jedhutti kan deemaa turedha. Adeemsa keessa garuu biyya kanatti keessattis biyyoota kaan keessattis haalli siyaasa dinagdeen biyyoota adda addaa adeemsa kan jijjiire jira. Biyya keenya keessattis sun ta'eera. Sababa kanarraa kan ka'e manni kiristaanaa keessumaa manni kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa kan gosa tokko akka fakkaattu hojiileen hojjetaman hedduutu jira. Sun mana kiristaanaa hedduu miidheetu jira jennee amanna. Amma qorannoo keenya keessattis kan ilaalle keessaa tokko kanadha. Miidhamee jira. Adeemsi mana kiristaanaa kan gosa tokkoo fakkeesseeraanii. Kanaafuu kana keessaa baatee kan hundumaa taatee amala mana kiristaanaa keessaa inni tokko hawaariyaawiti jechuudha. Apostoliik jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Kan hundumaa kan taate hundumaaf kan taate malee kan saba tokkoo kan qooqa tokkoo kan saba kan gosa tokkoo miti yookiin kan biyya tokkoo qofas daangofte daangaa biyyaatiinis kan daangoftu waan hin taaneef hawaariyaawiti kan jedhu kuni bara 101 dhaloota Kiristoos hin booddee jechuudha. Bara 101 eenyu Agnaatiyoos kan jedhamudha yeroo jalqabaaf konseptii kana iyyuu kan fide.
daangaatiin kan hin murtoofne iddoo hundumaatti kan babal'attu jechuudhaan qooqaanis kan daangofne jedhee yeroo sanatti konseptii kana fide jechuudha. Ergasii kaasee sana duras addunyaa irratti manni kiristaanaa babal'achaa turteetti. Garuu gara biyya keenyaatti yeroo dhufnu rakkoon inni guddaan afaaniin tajaajiluu dadhabuudha. Afaan saba tokkoon qofa bakka deemame hundumaatti lallabuu yaaluu ittiin bulchuu yaaluu kanatu rakkoo guddaa fideera. Biyya keessa qofa miti biyya alaallee yeroo deemamu Amaariffa qofa Gi'izii qofa jedhameetu ittiin deemama jechuudha. Yoo immoo mana kiristaanaa Ortodoksii kan Gibxi immoo ilaalle biyya deemte hundumaatti qooqa biyya sanaa fayyadamuudhaan uummata barsiisuudhaan kiristaana gochuudhaan mootummaa Waaqayyoof akka dhaalan mijeessuu qopheessuu irratti gahee guddaa taphachaa jirti jechuudha. Kan keenya garuu yeroo ilaalle bakka qiddaasee Gi'izii barsiisuun yookiin hoogganus immoo Amaariffaan kana qofatu jira. Kuni rakkoo guddaa nutti fidee jira. Akkuma qasiis jedhan immoo waggoota muraasaati asitti ispeeshaalii waggaa 20-25 asitti immoo tattaaffii nunis keessa kan jirudha. Tattaaffii godhamaa tureetiin wantoonni baay'ee fooyyee kan argatan jiru. Afaaniin kitaabonni hedduu hanga qiddaaseetti gahuun waan salphaa miti. Kitaabonni hedduun barreeffamaniiru lallabni faarbuun baay'een jijjiiramni guddaa jira. Garuu sunumtiyyuu falmii meeqa keessatti malee tolaan kan hojjetamu miti. Falmii meeqa keessa darbamee ammallee falmii meeqa keessa darbamee kan itti fufaa jiru malee fedhiitiin kan ta'u miti jechuudha. Tole galatooma egaa haalonni jijjiiramoonni garaagaraa ni jiru. Jijjiiramoota kana keessatti ammoo egaa kaleessa dheengaddaa har'a dhaabbannee wantoota garaagaraa yoo ilaalle wanti miireeffannuuf wanti jajunuuf wanti qomannu hedduun jiraachuu danda'u. Mee gara ajandaa keenya isa har'a irratti mari'achuudhaaf wal arginee irratti haacee nuti egaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti koreen mana lubummaa Oromiyaa sosochii gaariidha kan inni gochaa ture. Achi keessatti ammoo egaa koreen qorattootaatii fi akkasuma dhiyeessii rakkoolee mana kiristaanaa Oromiyaa sin jirtu. Mee waan koreen kun ammatti hojjetaa jiru rakkoon ifatti mul'atuuf rakkoo uummanni himatuuf akkasuma caaseffama gubbaadhaa gara gadiitti jiruuti. Rakkoo koreen kun argee dhiyeessee mee maal fa'aadha isin walitti qabaa koree kanaa wanta ta'aniif lubni miti kun waan akka waldaa kan akka koree kanaatti argitan waan taajjabdan waan qorattan rakkoon ammatti mul'atuuf maal fa'aadha waan rakkoo sanarraa waan ajandaa ta'e miidiyaa hawaasaarra jiru kanarraa rakkoo mul'atu mee maali sanarraa dubbannu rakkoolee kanatu jira jennee erga dubbannee booddee rakkoo kana maaltu fide kan jedhurraa ammoo bal'inaanii gara furmaata isaatti taasisaa waan deemnuuf mee rakkoowwan mul'atan irraa haasofnu maaltu jira? Rakkoon mana kiristaanaa keenyaa eenyu duraa dhokataa miti. Isa keessa jiru miti. Inni bakkeeyyuu isaan warra morman dabalatee kan ifatti beekamedha. Wanti xixiqqaan kan dhokatan kan qorannoo guddaa barbaadan yoo jiraatan iyyuu. Rakkoo sana keessaa rakkoon amma nuyi qabannee kaane rakkoota jiran keessaati mata duree lama jalatti hammatamu. Tokko mirga afaan ofiidhaanii dhaga'anii amantii ofii kan qootanii akka fudhatanidha. Inni lammaffaan rakkoo dinagdee irraa fayyadamuu dadhabuudha. Isa duraa isa jalqabaa yoo sii kaasee rakkoo dhaga'uu dhabuu akkuma sila kaafne bu'uurri amantaa keenyaa wangeela. Wangeelli immoo akkuma obboleessi keenya waasiin amma kaasee saba sana fakkaatti. Saba sana waan fakkaatuufiti gooftaan keenya Fayyisaan Yesuus Kiristoos saba adda addaa keessaatii yookaan gosa adda addaa keessaatii duuka bu'oota filate. Duuka bu'oonni immoo gaafa Hafuurri Qulqulluun bu'uuf bu'uura mana kiristaanaa kan jedhamu bu'umsa Hafuura Qulqulluuti. Gaafa Hafuurri Qulqulluun bu'u sabni hundumtuu sagalee Waaqayyoo akka dhaga'uudhaaf sagalee Waaqayyoo kan amanee akka fudhatuudhaaf utuu afaan saba sanaa hin beekin afaan haaraa argatanii saba sanatti sagalee Waaqayyoo dabarsan. Afaan 70 kan dubbatanii gaafa sana kennaa Hafuura Qulqulluudhaan. Kun immoo bu'uura mana kiristaanaa jedhamee dubbatama. Egaan sabni afaan saadhaan dhaga'ee sagalee Waaqayyoo isa guddaa afaan keenyaan osoo nutti himanii isaan dhaga'aa jirra
Jarri kun warra biyya akkasii mini akkamittiin afaan kaa dubbachuu danda'an jedhanii ajaa'ibsiifatan. Ammas tajaajilaan tokko kan sablammii kan biraa yoo dhiisee gara Oromiyaa yeroo dhufu afaan Oromoo beekuun dirqama akka sagalee wangeelaatti. Seerri mana kiristaanaa kanaan daangessu. Seerri mana kiristaanaa nuyi qabnus yoo wangeelan daangessa ta'e hojiirra oolu. Sababni isaa wangeelaa wajjin wal simachuu qaba. Doogimaadha isa jedhamu waan ta'eedhaaf. Doogimaa jechuun bu'uura. Seeronni sanatti hammatamuu qabu. Seerri baay'ees hin jiru. Hundumtu afaan sana akka dhaga'uu qabu mirga guutuu qabu. Sabni keenya garuu akkuma sila dubbanne hanga irraatti afaan isaanii fayyadamaa jiru. Afaan isaan fayyadamuuf immoo tajaajila afaan isaa beeku argachuun dirqama. Warri tajaajilaa jedhanii dhufan immoo afaan isaan beekan. Kan nama gaddisiisu sabni keenya akka seera mana kiristaanaatti qalbii jijjiirrachuudhaaf yoo gara lubaa dhaqee nama afaan hiikuu barbaada. Dhoossaa isaa kan waaqayyoof tajaajila isaatti himachuu danda'u namni afaan beeku namni biraa gidduu galeetu qalbii jijjiirrannaa kana dabarsa. Kun immoo seera mana kiristaanaa ala. Bu'uura wangeelaanis ala. Kanaadhaaf inni kun sirrachuu danda'u qabaadha. Kan biraa tajaajilaamti tokko yeroo muudamu tajaajilaan jalqabaa dhagaa abboota phaaphaasota jechaadha. Phaaphaasiin tokko yeroo muudamu akka seera mana kiristaanaa keenyatti kan kennatu eenyu uummata naannoo sanaati. Uummati naannoo sanaa kan kennatu uummata isaa keessaa kennata yookaan saba isaa lammii isaa keessaa kennata. Achi kennatu jedha. Seera akkasitti tumamee jira. Seera kanarra darbaniitu utuu uummati hin filatin bakka biraadhaati ramadamee dhufa afaan saba sanaan beeku kan sabni sunis afaan isaan beeku keessummaa walitti ta'anii waggaa hedduu jiraatan. Qulqulluun Phaawulos isa kana ati gaarii gootee dubbattaadha, ati gaarii gootee barsiiftaadha, ati gaarii gootee galateeffattaadha. Sabni sun garuu siif keessummaadha. Sabni keenya tajaajila mana kiristaanaa keessaa kennamutti Amaariffaanis ta'e, Giiziinis ta'e, kan biraan ta'e keessummaadha. Sababni isaa afaan isaadhaan itti darbaa jiru saba kanatti. Kanaaf inni kun akka sirratuudhaa fi abbootii godina 22 qabnaa. Godina tokko irratti immoo abboota tokko barbaada. Abbootii 20 akka nuu muudamanii gaafanne. Inni kan biraadha bu'uura amantaa jalatti kan hammatamu kitaaba qulqulluu hanga irraatti Oromoffaan hin maxxanfamne. Mana bartuu sanbataa taanee waggaa 30 dura, waggaa 20 dura kallattii argameedhaan gaaffiin kun ka'aa ture. Kitaabni qulqulluun maaliif nuuf maxxanfamu? Kitaabni qulqulluun kan maxxanfamee gabaarra jiraachuu danda'a. Inni suni akka amantaa warra sanaatti yookaan warra maxxanfamee ta'uu danda'a. Amantaan kun immoo sana fudhatu ta'uu dhiisuu danda'a. Sababni isaa jechoonni garaagara. Jechoonni mana kiristaanaa keenyaa fi jechoonni mana kiristaanaa kan biraa adda adda ta'uu danda'a. Kanaadhaaf akka afaan mana kiristaanaa keenyatti afaan Oromoodhaanii nuuf haa maxxanfamu jedhamee waggoota hedduu gaafatamaa ture. Hanga irraatti hin maxxanfamne. Garuu deebiin kennamu maali? Nan yaadadha mana bartuu sanbataa keessa turre walgahii adda addaa irratti yeroo dhufnu maxxanfamaa jiraadha. Waggaa 20 dura maxxanfamaa jira. Garuu kan nama gaddisiisu afaan Giiziidhaanii barana maxxansanii eebbisiifatan. Kan keenya hojiirra oolaan jiru. Kanaadhaaf nuuf maxxanfamu gaafanneerra. Kan biraa kan faayidaa dinagdee irraa fayyadamnudha. Isa kana immoo mee obboleessi koo barsiisaa Waasihuun itti dabalu. Gaaffichuma wantoota hafan irratti maddi qorannoo jiruu fi dhugaan qabatamaa lafa jiru gaaffiileen dhiyaatan maali wantoota hafan irraa ittuma fufnee kaasnu. Akkuma dubbatame rakkoon inni guddaan afaaniin tajaajiluu dhabuudha. Qulqulluun Phaawulos roobee boqonnaa 10 irratti akka dubbatetti yoo namni dhaga'u ta'e ameen jechuun danda'u jedha. Ameen hin jenne taanaan immoo amannee jechuudha. Waan dubbatame sana hin beekuu jechuudha. Kuni rakkoo keenya guddaadha. Yeroo tokkotti qilxuu qaarraa Phaaphaasii waliin deemneetu Phaaphaasiin afaan Amaaraatiin Gi'iziitiin afaan Amaaraa baay'ee dubbatu. Namni ameen jedhu dhibe. Ameen namni jedhu dhibnaan haasaa isaanii dhaabatanii dheekkamanii. Maaliif ameen hin jettan jedhanii? Uummanni nageenyi ameen hin jenne. Sana booddee ishee dheekkamsa booddee amma uummanni eeggachuu jalqabe amma ameen jechuuf. Phaaphaasiin naasa'u gidduutti xinnoo hafuura fudhannaan ameen jedhe. Oddoo ameen hin jedhamnetti jechuudha. Kuni ani qofaa dhaabadheen kolfa ture gaafas. Akkasidha waliin beekne jechuudha. Inni guddaan rakkoon inni guddaan rakkoo afaaniin tajaajiluu
dhiisuudha dhabuudha. Kanaaf egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dursee kana waan beekuuf hojii hafuura qulqulluudhaan gaafa guyyaa 50ffaa qooqa 70 isa beekan irratti dabalee biyyoota ramadaman hundumaatti rakkoo afaanii malee akka tajaajilaniif kan isaan bobbaasee jechuudha kan isaan gaggeesse. Gara keenyatti yeroo dhufnu garuu rakkoo guddaan kan jiru afaaniin tajaajiluu dhabuudha jechuudha. Manni kiristaanaa isheen duraa isheen jaarraa jalqabaarra turte bal'inaan akka saffisaan akka daftee addunyaa irratti bal'attu kan taasise keessaa tokko akka aadaa sanaaf akka uummata sanaatti ta'aniitu tajaajilu ture yeroo sanatti. Sababa sanaan inculturization culture yookiin aadaa sana keessatti fudhatama qabaatee wal simee kiristinaan akka bal'atuuf ta'eera jechuudha. Amma garuu kan deemaa jiru akkas miti. Aadaa ani qabu ati qabaadhu afaan ani beeku beekiitii wangeela baradhu kan jedhutu jira. Kun immoo eessayyuu geessisuu hin dandeenye rakkoo hedduu mana kiristaanaa irratti fidaa jira gara fuulduraattis hin fida. Kuni haa dhaabbatu kan jedhudha. Inni rakkoon inni guddaan inni jalqabaa. Inni itti aanee jiru rakkoo leadership yookiin immoo hooggansaadha. Kanas amma rakkoo afaanii kan jennu kanas kan fide rakkina hooggansaati. Hooggansi gaariin otu jiraatee hooggansi sirriin otu jiraateera ta'eeti yookiin immoo hooggansi aadaa uummata kanaa afaan uummata kanaa beeku otu jiraateeti gaaffiin iyyuu hin barbaachisu. Awutomaatikiidha ture jechuudha. Amma garuu hooggansa irra kan jiru warra kaan waan ta'aniif aadaa kana afaan kana warra hin beekne waan ta'aniif warrumti beekan immoo sodaarraa kan ka'e maal naan jedhu politikeenyaa naan jedhu zareenyaa naan jedhu jedhan immoo sodaachuurraa kan ka'e kan immoo of qusatan immoo hedduutu immoo jiru afaan immoo beekanii jechuudha. Sadarkaa adda addaarra kan jiran kunis rakkoo keenya tokko jechuudha. Karaa biraa dinagdee irratti jechuudha. Yaa amma wal makeetu jira dinagdee aadaa amantaa afaan warri kun hundumtu siyaasni otuu nafiin jechuudha. Wal makeetu jira. Sababa kanarraan kan ka'e addaan baasuu dadhabaniiru namoonni baay'een jechuudha. So kuni addaan baheetu amantiin akka amantiitti manni kiristaanaa akka mana kiristaanaatti kan ittiin hundoofte kaayyoo ittiin hundoofte wangeela lallabuudhaan uummata mootummaa waaqayyoof haa qopheessituudha inni guddaan. Yoo akkasin taane rakkoo guddaatu jira rakkoo guddaatus gahaa jira rakkoon guddaan mana kiristaanaa irratti amma iddoo adda addaatti dhageenyu ka'umsi isaanii warra kana keessaa isaan tokkodha. Kanaafuu kun rakkoo keenya tokkodha. Dinagdee wajjin wal qabates waan hedduu jira. Fakkeenyaaf amma iddoo galiin gurguddaa jiru kallattiidhaan ofitti sassaabanii naannoo sana oomsuun jira. Deebisanii naannoo sanaaf misoomaaf oolchuun hin jiru. Fakkeenyaaf qullubbii yoo fudhannee akkasidha. Kallattiimaan gara gubbaatti gara Finfinneetti deemeetu itti fayyadamu malee naannoo sanaaf hin oolchanii. Iddoo kaan garuu similar yookiin immoo gabii wal fakkaataa wal qixa qaban immoo achumatti dhiisanii akkuma achumatti naannoo sanatti misoomsu godhu jechuudha. Kuni rakkoo guddaadha. Karaa biraa immoo akkuma waliigalaatti qarshii walitti qabamee gara Finfinneetti dhufu kan immoo yeroo hojii irratti oolchan iddoo barbaadan irratti bajeta ramadu piroojeektii banuu gaaffii nuti dhiyeessinuuf gaaffii Oromiyaa keessaa ka'uuf immoo bajeta ramadani. Kuni samoona kanallee wanta argaa jirrudha. Mana barnoota lubummaa mattuu irratti yeroo waggaa 3 kaasnee akka gara kolleejjiitti guddatuuf yaalaa turreerra qorannoo gahaa ta'e qorannoo kan isaanii gaarii kan jedhanirrayyuu fooyyee kan ta'e ogummaatiin kan qopheessine dhiyaatee ture garuu baruma baraan haa qoratamu baruma baraan achi dabarsu malee murteessuu hin barbaanne jechuudha. Kun kan agarsiisu maalidha? Birrimti sassaabamee ol dhufellee yeroo gadi deebi'u qixa akka hin taanee fi barana fakkeenyaaf gara Bahar Daaritti kan ramadanii barreen gaddaa yoo ilaalle hawaasaa fi walqixxee irratti yeroo kana hundumaayyuu nuti gaafachaa jirra. Nuuf garuu ramaduu hin barbaanne jechuudha. Oromiyaa irratti garuu ramaduu hin barbaanne jechuudha. Kanaafuu dinagdee irratti dhiibbaan hedduu jira. Naannoo mana kiristaanaatti dinagdee kan sochoosu eenyudha yoo jedhame beekamaadha. Suuqii banamu irratti, fooqii banamu irratti, maal irratti eenyutu dinagdee kana keessa sochoosaa jira yoo jedhame kuni qorannoon barbaadu. Obvious beekamaadha jechuudha. Kanaafuu karaa kanarra rakkoon hedduu jira. Qarshiin kun immoo walitti qabamee eenyutu itti fayyadama akkamitti itti fayyadamaa jedhu immoo ganaa qorannoon biraa barbaada.
Kanaaf rakkoon guddaan naannoo sana jira jechuudha. Tole waan gurguddaadha. Rakkoowwan jijjiiran kun ifa ba'anii bifa waraqata irratti kaa'amanii gaafa dhiyaatan uummanni illee kan himatu uummanni illee kan hin beekne kanan ta'aa jira jedhee kan uummanni dubbatachuu hin dandeenye waa hedduutu keessa jira. Mee gama biraatiin yaadi eebbifamaan qorannoon ifa ta'e kun waan mana barnootaa yookaan kolleejjii waan diinagdee waan hojjettoota yookaan tajaajiltoota mana kiristaanaa kan sabaan Oromoo ta'an mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessatti hagam baay'atu. Jejjennu kun baay'eedha akkasuma waan phaaphaasutaa waan tajaajila afaan Oromoo kana waan hedduu kaasuu dandeenya. Maddi rakkoo kanaa maaltu sababa ta'a? Maddi rakkoo kanaa eessarraa madda? Namoonni kun mana amantaadhaaf yaadaniiti moo caasaa yookaan sansalatni bataskaanni qabdu kun akka kana duudee kan dhaabbatu adeemsa walxaxaa kana keessa akka isheen teessuuf maaltu danqaa uume? Qorannoon kun akka hin dhaga'amneef maaliif akkas godhu jettanii yaaddumee lubaan xiqqoo? Rakkoo guddaa manni keenya qabdu rakkoo kana kan fide bu'uurri isaa dinagdeedha. Amma wangeelli Oromiffaan hin lallabamu, Amaariffaan lallabna malee ol hin lollu. Garuu dinagdee sanarraa fayyadamuudhaaf namoonni dhufan kuni afaan sana fayyadamuu dirqama. Afaan Oromiffaa jalqabeennaan immoo dinagdee isa turaa dhaabata. Rakkoo guddaan jiru dinagdeerra. Uummati keenya dinagdee sanarraa fayyadamaa hin jirudha. Inni misila kaafnes. Fakkeenyaaf duraan sii kaasee waajjirri nuyi keessaa hojjennu Mamariyaasa jedhamu yookaan qajeelcha isa jedhamu 28 wal qaba. 28 kana jala immoo humna guddaatu jira. Oromti taayitaa qabanii taayitaa gurguddaa qabanii itti gaafatama itti aanaa barreessaa ta'anii 3 28 yoo sanaan baay'ifne nama wayii ta'u 60 wayii ta'u yookaan 72 ta'u. Garuu kana keessa saba isaaf tajaajiluu yookaan saba lafa bal'aarra qubatee jiru kana uummata afaan Oromoo beeku tajaajiluu fi achi keessaa Oromoo meeqa jira jennaa jedhame waan lama gaafachiisudha. Magaalaan Finfinnee dinagdee guddaatu irraa argama. Magaalaan Finfinnee keessaa gabaasa dhiyaate irraati 30,000 oltu jira hojjetaanii jedhu. Achuma gabaasa waggaa waggaan dhiyaatutu jira. 30,000 ol kana keessaa dinagdee kanarraa fayyadamaa kan jiru eenyu yoo jedhame beekamaadha. Uummati keenya yookaan afaan Oromoo kan dubbatan saba keenya tajaajiluu achi keessa kan galan nama 100 lakkaa'amanidha yoo jiraatan. Isaan iyyuu immoo fakkaatanii kan ta'an of ta'aniitu hin ta'in fakkaatanii kan jiran yoo jiraatanidha. Kanaaf dinagdee sanaaf jedhameetu uummati afaan biraa dubbatu irraa dhiibama. Yeroo dhiibamu immoo rakkootu dhufa. Rakkoo guddaan dinagdee achi keessa jirutu ol qixarraa fayyadamuu dhabuudhaan rakkoo kana fidaa jira. Dinagdee jirutu jecha dinagdee guddaa jira. Mana keenya keessa dinagdee guddaa jira. Dinagdee biyyattii tochoosuu danda'u. Otoo seeraan qabame, otoo seeraan deeme, otoo akka amantaatti deeme dinagdee guddaa jira. Garuu dinagdeen sun immoo deebi'eetu maal ta'e mana keenyaaf rakkina ta'e. Bataskaana isa godaana miidhagee ilaalu hin jiru. Oromiffaan lallabame, Amaariffaan lallabame tajaajilaan waan hin jirre cufamee ta'a. Otoo amantaa ta'e sana dhaqee banama ture. Amma garuu kan lolisimaa inni qixa dinagdeetti. Utuu uummati afaan saadhaan sila bareera ta'e, utuu uummati naannoo sanaa irratti guddatee ta'e bataskaan sun hin cufamu ture. Sabuma achi irratti banata ture. Amma garuu sababa dinagdeen achi hin jirree fi dinagdee sana barbaacha achirraa cufanii deemuun inni sun cufamee ta'a. Qixa dinagdeetti immoo uummati jiru afaan sana akka hin fayyadamneedhaaf irraa dhoowwama. Rakkoon guddaan dinagdee nuyi qabnudha. Kan nutti fide jecha. Rakkoon qorannoowwan dhiyaatan kanaaf deebii kennuu dhabu rakkoo dinagdee ofii sodaachuuti jechuudha. Gara keessanitti dhufamee barsiisa. Ajandaa kana keessa ta'ee garuu waan adda ta'u manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Oromiyaa keessatti gaafa bobba'u yookaan gaafa tajaajilaa mataa isaatii raabsu baattoo sirnoota mootummaa darbaniitii kan jedhan Oromoodhuma ta'anii yookaan tajaajiltootuma amantoota biraas ta'anii kan akkasitti yaadan jiru. Manni amantaa Ortodoksiin baattoo sirnoota biyyattii kana geggeessaa turaniiti jedhanii mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo kan qeeqan
sababoota adda addaatiif kan dhiyeessan ni jiru jechuudha. Keessumaa afaan Oromoo sababa akkasittiidhaan dhiibamuuf, afaan Amaaraa sababa ol ka'ee leellifamuuf, sababa eenyummaa fi afaan Oromoo fi aadaa Oromoo balfuuf rakkoo namoota muraasaatiin jechuudha. Ammoo dabalatumaan godina Wallagga Lixaa mana kiristaanaa warra jirru mana kiristaanaa Madaalamii mana bareedaadha kan ijaaramaa ture akka fakkeenyaatti kaasaa manni sun bifa bareedaatiinidha manni kiristaanaa sun kan hojjetamaa ture miidiyaa irratti ajandaan deemaa ture jira akka waan manni kiristaanaa sun kan saboota biraa ta'etti interpret gochuudhaan yaadanii rakkoo keessatti Wallaggaa keessatti mana kiristaanaa kanatu ijaarame sirna keenyaan akka jechuutti leellifamaatii ture kun ka'umsa isaa hubachuu dandeenya iccitii siyaasaa qabaachuu danda'a yookaan namoota sirna tokko deeggaraniin ta'uu danda'a wantoonni kun ilaalcha eenyummaa amantichi qabuutiif akkasuma uummanni keenya dadhabee dafqa isaatiinidha nan beeka itti dhiyeenyaa waan nan beekuuf manni sun yeroo ijaaramus xinnoo ta'es haa ta'u hagammaatti waan beeknuuf isinillee kan beektan jechuudha namoonni biroon garuu akka kan isaaniittidha kan isaan kaasan jechuudha. Kun ija amantiitiin gaafa ilaalluutii fi namoota waan kana afarsan wantoota manuma kiristaanaa keessa ta'aniitiin moodha waan kana kan facaasan. Kana yoo ilaallu maddi isaatiif akkasuma ka'umsa isaatii fi rakkoowwan kun immoo ka'umsa isaanii maal jennee ilaalla. Uummanni hubannoo kana akka hubatuuf akka kansaa godhatee yeroo namoonni waanuma isaa harkaa fudhachuudhaa fi kan lakki jedhee fincilee diduutii fi waansaa kan ta'e kana hubachiisuu keessatti kana bal'inaan irratti haa dubbannu wanti jiru maali miirri kun maal fakkaatamee barsiisa. Inni kun seenaa bal'aa dugdubaa qaba. Keessumaa jaarraa 13ffaa bara 1270 irraa kaaseetu kan jalqabeedha. Innis sababni isaa maalidha? Yerootti Zaaguwee irraa gara Salomonic Dynasty shift godhe sana walii galtee ture keessaati tokko Siisoo Mangist kan jedhamu jira. Kan biraa afaan Amaaraa afaan masaraa haa ta'u jedhamee kan ittiin murtaa'ee jijjiiru. Murtoo gurguddoo sadii keessaa warri lamaan kun jiru. Yeroo sana wal qabatee walitti dhufeenyi kun jalqabee jechuudha. Kanaaf mana kiristaanaa keessatti mana masaraa mootummaa keessatti afaan kanatu babal'achuu qaba kan jedhu yeroo sana jalqabee jechuudha. Ka'umsi isaa sanadha. Walitti dhufeenyi mana kiristaanaa fi mootummaas immoo sana duras hin jira garuu restored kan ta'e yookiin immoo akkan haaromsame yeroo sanadha. Yeroo sanaa kaasee waliin deemamaa waan dhufedha. Kanaafuu keessumaa bara 13 dura almost waggaa 300 wayii fi kan ture yeroo bara Zaaguwee hanga ta'e warri Gibxis warri Beeta Kiraatiis fudhachuu didnaan ufuma isaanii luuba ta'uudhaan mootii ta'uudhaan lamaansaa qabatanii gaggeessuutti galan jechuudha. Sun maal hambisee walitti bu'iinsa hambisee jechuudha. Sababa sanaan wantoonni gurguddaan malaalii bara argidu kun yeroo sana kan ijaaramedha. Yeroo sana mootii sidha luba sidha wal qixxa waan tureef. Jarri sun immoo Kuush jedhamanii yaadamu. Salomonic Dynasty miti jedhamanii yaadamu. Semitic miti jedhamanii yaadamu. Kanaaf kan ka'e xinnoo walirraa fagaachuun ni jira ture. Isaan garuu haala kanaan tooftaa kanaan tokko godhan jechuudha. Yeroo restorationii bara jaarraa 13ffaa garuu kanatu ta'e jechuudha. Afaan Amaariffaa gara masaraa mootummaatti akka galu, gara tajaajila mana kiristaanaatti akka galu murtaa'e jechuudha. Yeroo sanaa kaaseetu kan afaan kanaan tajaajilu. Afaan kanaati alatti immoo kan jiru yoo danda'ame balleessu. Akkuma biyyaatti jechuudha. Afaanonni badan hedduu jiru. Amma asirratti kaasuun barbaachisu malee jechuudha. Yoo danda'an balleessu, yoo hin danda'amne immoo itti fayyadamuu dhiisuu kan jedhuun kan dhufedha jechuudha. Wanti amma arginus sanumaadha. The hidden momentum jedhama Ingiliffaatiin. Wanti tokko dhiibbaan tokko dhaabbateera jedhama garuu hangate jala keessaan hin deema jechuudha. Sanatu mul'ata amma malee akka sirnaatti kun hin jiru amma. Garuu momentamiin sun dhoksaadhaan inuma deema jechuudha. Amma Sinodoosii irraa kaasee hin ta'u kan jedhu hin jiru amma. Garuu asaraaree adda addaadhaan keessaan immoo hin hidhu jechuudha. Isa hojjechuu danda'u ari'uudhaan, isa barsiisuu danda'u hojiirraa dhorkuudhaan waan adda addaatiin
keessaan hidhu jechuudha. Kanaafuu amantaan kun amantaa saba tokko miti. Seenaa yoo gad fuune waan baay'eetu jira. Garuu sanatti hin galuu har'a. Akka wangeelaatti garuu Kiristoos fayyisaa addunyaati. Hundumaa fayyisuuf kan dhalatedha. Hundumaa fayyisuuf gaafa jimaataa fannoo irra kan ooledha. Hundumtuu immoo afaan isaatiin dhagahee ameen jedhee mootummaa isaa akka dhaaluuf kan hojjetamudha jechuudha. Tole galatooma egaa yeroon keenyas deemaatii jira garuu ajandaalee hedduudha kan nuti kakaasuudhaaf dirqamnu sanaaf yeroon keenya akka nu jalaan dhumnetti mee gara ajandaa keenya jalqabaarraa itti adeebinu egaa akka qorannoo fi dhiyeessii rakkoolee mana kiristaanaa Oromiyaa keessa jiran hubattanii argitanitti kana kanatu jiran wantoota hedduu kaasuu dandeenya ifatti kan mul'ataniif ifatti immoo kan hin mul'anne fakkeenyaaf kitaabileen saboota arrabsan hedduun jiraachuu danda'u san yeroo adda addaatti illee miidiyaadhaanis haa ta'u qaamni dhimma ilaaluuf kaasaatii kan turre ammoo kitaabni qiddaasee afaan Oromoo illee eebbifameera jedhamee yeroo tokko akkasuma kitaabni mana kiristaanaa Ortodoksii 81 hiikamaa jira qorataa jira kan jiru wantoota adda addaa kun umurii dheereffannaadhaan deddeemaatu jira kana akka inni umurii dheereffanne gochuudhaaf yookaan immoo gaaffiin uummataa tattamaan deebii akka argatuuf uummanni maal gochuudha qaba qaamonni dhimmi ilaallatan maal gochuu qabu hayyoonni amantaa maal gochuu qabu kan jedhu irratti fuulleffannee dubbannu mee rakkoolee kana jennee yoo kaasnu hedduu kaasna akkuma amma jalqaba jennee garuu manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa sinidoosiidhaan gubbaadhaan amma gadiitti jirtu rakkoo ishee hubachuudhaaf gama maabara qiddusaaniitiin waan jiru waa hedduu kaasuu dandeenya gama namoota dhuunfaa adda addaatiin kaasuu dandeenya kanarratti rakkoolee walxaxaa kanaaf furmaata kennuudhaaf eenyutu itti gaafatamaa qaba lubaa Mitikoo. Abbaan furmaataa abbaa rakkoo sanaati. Akka kan koodiitti yookaan akka muuxannoo qabnutti. Amma nuyi hin gaafanne rakkoo kana jira jennee dhiyeessineerra. Rakkoo kanaaf furmaata nuu kennu irraan argannaa furmaata gaasii nuu laachuu danda'u ni jedhu waan gaaffii ol nama gaafachiisudha. Kanas immoo deebii gidduu kana kennamaa jiru irraati yookaan ol gayyama geggeeffamaa jiru irraati waan argaa jirrudha. Fakkeenyaaf gaaffii keenya keessaa tokko kan nuyi gaafanne uummati keenya afaan isaan fayyadamuudhaa fi tajaajila gahaa argachuu qaba. Tajaajila gahaa argachuuf immoo manni barnootaa hafuuraa jiraachuu danda'u qaba. Inni abinnatti mana barumsaa abinnatti jedhamu luboonni kee baratanii ba'anii kan immoo warri wangeelii barsiisan keessa gananii leenjifamanii kan akka Qulqulluu Sillaasee kan akka Phaawulosii warra akkasii kuni afaan Oromoodhaanii naannoo Oromiyaatti akka nu banamanidha gaaffiin nuyi gaafanne. Achi keessatti nuuf kennamuun akka jirutti ta'e inni kun tarii afaan sanaadhaanii saba lama ol duukaa barsiisuun yoo itti cimee iddoo adda addaatti banama. Hawaasaatti banameera, walqixxeetti banameera. Akkuma kana naannoo Oromiyaadhaafis haa banamu kan jedhamu gaaffiin dhiyaateera. Mana barnootaa lubootaa godinatti jira iddoo hundumaa. Kan keenya garuu kan nama ajaa'ibu inni jiru iyyuu cufameera. Safaatti ture. Fakkeenyaaf Qilxukaarraan cufameera. Tajaajila kennaa hin jiru. Barattoonni barachaa hin jiran. Naannoo sanaaf kan oomishaa ture. Gimbiin cufameera. Naqamtee mana barumsaa waggaa hedduu turedha. Baajata bara birriin rakasaa 8,000 bara badamee fi sana qabatee ijoollee 2-3 barsiisa. Amma xiyyeeffannoon kennamaa jiru gara kamii gara kaabaati. Akkuma tireesii kaasee namoonni achi baratanii dhufan eddanatti dinagdee irraa akka fayyadamaniif inni eddanaadhaa baratee dinagdee irraa fayyadamu. Akkuma amma barsiisaa Waasiiwwan kaasee mattuun gaafatamee tureera kolleejjii akka ta'uudhaaf. Barattoonni naannoo Oromiyaa keessaa achitti afaan isaaniin baratanii uummata akka barsiisaniidhaa fi kan karoorfamee dhiyaate tureera. Garuu isa dhiisanii inni eddanaas inni Sillaaseenis inni Phaawulosis yoo dhanneessa kattaane kan barachaa jiru warruma kaabaati. Ammas kaabatti deebisanii kolleejjii biraa banan. Inni eddanaa barate isaan hankaakeetu hin ta'in karoorri maa inni akkuma kanaan dura ramadamaa ture ammas gara kanatti gara dabuubiitti yookaan gara sablammii biraatti ramadanii dinagdee irraa akka fayyadamaniif.
Kanaadhaaf achirraati bu'aan ganii eegama jennee hin yaadnu. Garuu uummati keenya abbaan rakkoo kun na bira jira jedhu rakkoo isaa furmaata barbaachuun dirqama. Sababni isaa barbaannee bu'aatti arganneerra. Miidhaan hin dhufa. Wanni rakkoon jiru immoo miidhaa si gaafatu sana hin kaffaltuuf taanaan hin ka'u. Maali rakkoo xurii qabne innaa taane dhattee miiccachuu si gaafatama. Tu miiccatiin sirraan ba'u. Kanaafuu dhattee miiccachuuf immoo waan sana akka guutu si gaafata. Rakkinni hidhamuu si gaafatu hidhamuu sana tun kaffaliin keessan dabartu. Birrii si gaafatan birrii tun kaffaliin keessan dabartu. Kanaaf rakkoo sanaadhaa fi uummati keenya furmaata barbaachuun dirqama. Furmaata barbaachuun dirqama. Uummati naannoo sana rakkoo jira jedhee rakkoo isaa irratti hojjetee rakkoo isaa irratti gaafachuu duwwaatu hin ta'in irratti hojjetee furmaata argateera. Kanaadhaa fi naannoon rakkoo kana qaba jedhu jalqaba ofii masaatii irratti hojjechuu danda'u qaba. Bataskaanni kan isaati. Namni biraa fidee hin ijaarreef. Irra guddaa namni keenya rakkoo maalii qaba? Rakkoo hubannaati. Rakkoo hubannaa amantii duwwaadhaan ilaala mana kana. Amantii duwwaa ilaaluu hin qabu. Akkuma isaan dinagdee irraa fayyadamanii nuti dinagdee irraa fayyadamuu danda'u qabna. Akkuma isaan taayitaa argatanii hanga taayitaa argachuu danda'u qaba. Wanti qomoodhaan qoodamee kennamee jiru. Gonkumaa. Namni keenya yeroo baay'ee afaan Amaariffaadhaan yookaan Giiziyaan Egzaabeeriif ta'a jechuu fi Waaqayyo si haayikuu wal qixan ilaalu. Garuu isuma sana. Kanaadhaaf Waaqayyo si haayikuu afaan isaadhaan yoo jedhanii dhaqeetti gadi bu'a. Waa tokko si kaartii si kaasee naannoo Amboo obboleessa koo kanaa wajjin Naqamtee irratti afaan Oromiffaa kitaabni afaan Oromiffaa qiddaaseen eebbifame. Addanaa dhufee nan immoo Naqamtee irra jira. Isa booda sana eebbifnee makiina mataa isaatiin dhufee Ambootti ol dabarsina jennee Amboo dhufne. Amboo dhufee na buuseetu darbe. Ani Amboo bira dhaqeen ijoollee bira taa'utti ka'e. Maal gochuu fi naannoo sana sochoofnee uummata gaaffii kaasuuf. Isa booda ani Amboo irratti ijoollee bira buufadhee jaarsolii biyyaa warra dubbachuu danda'an warra beekamtii qaban barbaaddachuutti kaane. Barbaadannee nama guddaadha nama beekamtii qabuudha Oromoodha. Inni argannee kottaa dhimmaaf sin barbaadannee ta'e nyaasoon. Yeroo haasofsiifnu afaan Oromiffaa ta'uu qaba. Eebbifameera. Jalqabuu qaba naannoo kanatti. Jalqabuuf immoo uummati jechuu qaba. Uummati yeroo iyyatu immoo hojjetaa qaxaramuu dhufa. Yoo hin beekan illee ta'e Oromoo qaxaruutu dhufa waan ta'eedhaaf uummati gaafachuu qaba. Isin immoo addanatti beekamtii qabdu waan ta'eef nu gargaaraa hinnaani. Waa'ee isa kanaa dhiisee isin rakkoo mana kiristiyaanaatti sanyii isa bara Yooditii fi bara Maammad Giraany fiduudhaaf deemaa jirtu. Maanni kun hubannaa dhabuudha. Hubannaa dhabuudhaan kan ka'eeti kan Giraanyi Maammad Bataskaana gubee Yooditii ishee Bataskaana gubdee jedhamee seenaan kaasutti adeemsa kana maxxanse. Haa ta'u malee isaati gaafa sana dhaga'uu dhabee dhiibnee yoo deebinee garuu har'a Amboo maa irra jira jennaa jenne inni gaafa jenne ta'eera. Waan hafeen qabu. Kanaaf namoonni keenya hubannoo dhabu. Bakka yoo karaa isaanii ta'e malee yoo afaan sana ta'e malee waan akka bataskaanni gubatu Amboomatti ijoolleetu galata uddaasee Oromiffaadhaan jedha. Isaantu itti qabsiise nama biraatti qabsiise hin beekamu elektirikiin ka'eetu bataskaanirra bukkee dhiyaate. Kunoo afaan Oromiffaa fiddanii bataskaanni gubatee. Kanammoo kan gargaaru eenyu Oromoo kan keenyaati. Tajaajiltoonni meeqa jiru? Tajaajiltoonni meeqa jiru? Garuu isaan of fakkaatanii jiraatu kan nama dhibu. Uummata isaaniitti afaan isaaniin dubbatan. Utuu beekanii afaan uummata sanaan tajaajiluu hin barbaadan. Isaan of fakkaatanii Amaariffaadhaan Giiziidhaan uummata sana tajaajilu. Kun immoo rakkoo mataa isaatii qaba. Kanaadhaaf inni guddaan hubannoo dhabiisa namni keenya waan ta'eedhaaf hubannoodhaan ka'ee rakkoon kun rakkoodha jedhee irratti hojjechuu danda'u qaba. Dhaloonni nu harkaa ba'aa jira. Dhaloonni gaafachaa jira. Bataskaanni qullaa hafaa jirti. Bataskaanatu gubatee, bataskaanatu cufamee jenna. Inni kun rakkoo munsamaa inni rakkoo uummati suni amantaa kana kan kooti jedhee fudhatee hin jiru. An kooti akka inni fudhatuuf immoo afaan kanaan barsiisuun dirqama. Kanaadha afaan kanaan barsiisuuf immoo afaan kana barachuuf immoo uummati naannoo sanaadha kun rakkina jedhee irratti hojjechuu danda'u qaba. Jalqaba kan irratti hojjetu nama biraa irraa ta'uu hin ta'in nama afaan koo hin beekneen akkamittiin afaan koo naaf haa ta'u jedheen irraa eegan. Akkamittiin afaan koo naa hojjetan irraa eegan. Kanaadhaaf afaan baan dhimma anuma waan ta'eedhaaf
irratti hojjechuun qaba, irratti aarsaa kaffaluun qaba, akka inni lafa qabatu gochuun gaheedhuma abbaa afaan sanaati kan jedhuun qaban. Galatooma egaa barsiisaa gara keessanitti dhufaa egaa mee wantoota hedduu kaasan egaa yeroo keenyatu dhume waan ta'eef yeroo baay'ee rakkoowwan mana kiristaanaa ortodoksii naannoo Oromiyaa keessa jiraniif kan dubbatu namootuma dursanii waa'ee amantichaa beekan amanticha barsiisanidha. Uummatatti kan rakkoo sana himus isaanumadha. Garuu ammoo yeroo tokko tokkotti rakkooma kana himanii ajandaaleen garaagaraa gaafa dhufan rakkoo himan sana dhiisanii yeroo itti ajandaa jijjiiran akka fakkeenyaaf yeroo adda addaatti manni lubummaa Oromiyaa kaayyoon isaanii buutamee ni haatame kan jedhu komiin hawaasaanii ka'a. Rakkoowwan jiran kana ni dhiyeessu malee hojiirra oolu kan jedhu komiin adda addaa ni jiraata. Ammoo namootuma fakkeenyaaf namni sangaa namaa hatee nama duukaa barbaadu sangaan sun hin argamu. Kaayyoo mana lubummaa Oromiyaa akkasuma yookiin immoo kaayyoo rakkoolee mana kiristaanaa naannoo Oromiyaa keessa jiran kan dhiyeessanii namoonni ajandaa gubbaadhaa gaafa jijjiiran duukaa yeroo jijjiiraman adda addaa rakkoon adda addaa mul'ateeti jira. Saniitiif isaan kanaaf maal dhaamtu kaayyoon uummanni kun qabachuu qabu beekuu qabu akkasuma rakkoo isaatiif furmaata argachuu qabu rakkoo mana kiristaanaa keessa kan amma isaan uummati dammaqee jijjiiramuu qaba jedhan kan uummanni yeroo hunda waan isaa qabatee akka socho'uuf godhamu akka qabutti kallattiin jiru dhugaan lafa jiru maali rakkoo kan fide maali fuulduratti rakkoowwan kun akka mudanneetiif hayyoonni ajandaa uummataa Afrikaa qaban maal gochuu qabu uummanni immoo hayyoota isaa akkamittiin qabachuu qaba akkamitti sheephii gochuu qaba kan jedhu irratti hubannoof akka ta'utti gama keessanii dhugaa qabatamaa lafa jiruun waa jedha. Galatoomi rakkoo koof anootu furmaata barbaaddata. Ani yoon dhiyye, ani yoon dubbadde, ani yoon socho'e malee ollaan sinaan dirmatu namni na beekus nan deeggaru jechuudha. Haalli keenyis amma kana keessa jira. Rakkoo keenya kan hiikkachuu dandeenyu akka uummataatti uummatuma keenya kanadha. Uummanni immoo al takkaatti hundumtu kuni dammaqee waan tokko irratti ajandaa tokko irratti yaada qixa ta'e qabaatee hubannoo qixa ta'e qabaatee fuulduratti deemuun hin rakkisa. Kuni theory of community change keessatti illee beekamaadha jechuudha. Suutadha. Gara uummataatti deemee bishaata dubbiin tokko. Inni dursee dammaqee inni dursee hubate immoo isa kaan hubachiisuu irratti hojjeta jechuudha. Ammas hojjechaa kan jiru kanumadha. Malee namoonni muraasni imaanaa fudhatanii kan itti fuulduratti bahan miti jechuudha. Garuu uummata dammaqsuun uummataaf immoo bakka bu'anii falmuun immoo kanuma jiru jechuudha. Kana keessatti garuu kan fuuldurattis deemu jira, kan duubatti deebi'u jira, kan immoo deebi'ee gufuu ta'us hin jira. Kun kanuma jirudha. Fuuldurattis jiraachuu ni danda'a. Kanaan abdii kutachuu otoo hin ta'in namni tokko hamma danda'u waan danda'uun beekumsaan isaa ta'u, qarshiidhaan isaa ta'u, hojii isaanii haa ta'u waan danda'uun gumaacha gochuudha malee abaluun akkasidha jedhee abdii kutachuun hin ta'u. Maaliif rakkoon kun gaaffiin kun kan hundumaati malee kan nama tokko kan nama lamaa kan garee muraasaa miti jechuudha. Kanaafuu sochiin kanaan dura yeroo adda addaatti ka'aa tureera. Inni galmaan kan gahees jira, kan hin geenyes jira. Nuni har'a as teenyee kan dubbanneef wantoonni yaallee wantoonni falminee galma nu gahaa waan jiraniifidha. Kanaan duratti fakkeenyaaf afaan Oromootiin qiddaaseen barbaachisa jennee hojjenne lama taaneetu kitaaba isaa kan maxxansine amma gabaarra kan jiru jechuudha. Sun falmii meeqa booddee murtaa'ee amma sinoodosiin irratti mareetee murtaa'utti ta'ee furmaata argateera jechuudha. Afaaniin kitaaba qiddaaseetti qaddasuun furmaata argateera jechuudha. Kanaafuu wantoonni hedduun gaafatamanii kan furmaata argatan jiru. Kan immoo hin arganne jira. Amma kan hin arganne hooggansadha. Amma irra kan jirru rakkoo hooggansaarra jirra jechuudha. Rakkoon hooggansaa otoo hiikamee rakkoon inni kaan inni dinagdee jennu inni nama qaxaroo jedhamu inni maalii jedhamu hundumtuu al takkaatti kan jijjiiramu jechuudha. Kanaaf amma deemee gaaffiin jiru rakkoon jiru rakkoo hooggansaa ta'etu jira jechuudha. Sanarratti immoo akka jijjiiramu dhufuuf hojjechaa jirra jechuudha. Abdii kutannaatiin miti amma nuni haasaa kan jirru. Abdii qabna maaliif kanaan dura waan hojjennee furmaanni argame waan jiruuf ammas caalaatti yeroo hojjennu furmaanni dhufa. Kana immoo shakkii hin qabnu jechuudha. Garuu uummanni dammaqee afaan tokko dubbatee yaada tokko qabaatee socho'uu qaba. Bakka jirutti dammaqee socho'uu qabaadha malee
sodaan karaa keenya jiru. Maaliif inkwaanis mana kiristaanaa keessatti mana amantaa keessatti haa turu jechuudha. Bara Haayila Sillaasee siyyooma Egzaabeer waan jedhanii of waamaniif jechuudha. Waaqatu muudeeni nugusa jedhanii waan himsiisaniif lallabaniif uummanni baay'ee sodaata ture. Itti bu'uu sodaata waan tureef yeroo jalqabaaf bara 1953 Nuwaayee Garmaamee Nuwaayee fi Mangistuu Nuwaayee kan jedhamantu yeroo jalqabaaf rifachiise jechuudha. Ergasii Jeneraal Taaddasa Birruufaas warri kaanis fincila barattoonnis yeroo adda addaatti yaalan jechuudha. Ergasiitii jechuudha. Hin danda'ama hidaa. Dura akkoo hin danda'amu jedhanii sodaatu ture. Ammas akkasumadha. Hin danda'ama. Mana kiristaanaa keessatti afaan ofiitiin barachuun hin danda'ama. Afaan ofiitiin barreessuun hin danda'ama. Mana kiristaanaa keessatti ofii hoogganaa ta'anii hoogganuun hin danda'ama. Phaaphaasii ta'anii bulchuu hin danda'ama. Paatraarikii ta'uu ni danda'ama. Isa jedhu uummanni sirriitti hubachuu qaba. Baay'ee yeroo Gibs waggaa 1600 Itoophiyaa mana kiristaanaa Ortodoksii Itoophiyaa bittu falmii lamatu ture biyya kana keessatti bara Haayila Sillaasee jechuudha. Inni tokko maalidha? Dhugumayyuu nuni ikkoo akkuma warri Gibs nurratti barreessanii kaa'anii nuni ikkoo nu keessaati Phaaphaasiin hin danda'amu jedhanii amanu ture. Isaan kaan immoo no hin danda'ama sobaniitu isaan akkas godhaniitu akkasitti barreessan malee hin danda'ama jedhu falmiitu asuma gidduutti jira ture jechuudha. Booddee kan moo'e maalidha? Deeggarsi mootummaas hin jira ture yeroo sana. Kan moo'e falmii inni dandeenya kan jedhu moo'eetu yeroo jalqabaaf Phaaphaasiin muudamanii sana keessaas Abuna Phexros Magarsaa Badhaasaan illee isaan tokko turanii jechuudha. Kanaaf ammas ni danda'amaadha. Kanaafuu furmaata keenya nama biraarraa eeguu hin qabnu. Nuni tokko taanee kaanaan hubannoodhaan beekumsaan yookaan waan kan keenya hin goosisne hin jiru kan jedhudha. Tole galatoomaa yeroon keenya waan dhumeef dhumarratti daqiiqaa tokkoon isinii kennaa lubaa miti kun waan jettan waan hafe jetta yoo jiraate hiriisaan isinii kennaa fayyadamaa yeroo keenyatti dhumee waan nate waan hafe jettan dhumarratti daqiiqaa tokko qabu. Yaadii yookaan wanti mana keenya keessa jiru guyyaa mini jiyyuu hoggaaniyyuu dubbatameennu garuu kanuma dhumnee dubbachuu keenyaa fi siniini baay'ee sin galateeffanna. Haa ta'u malee rakkoon kun dhaloota akka hin dabarree fi warri hooggansarra jiranis rakkoo mana kiristiyaanaa ta'uusaa beekanii iyyata kana afura qulqulluudhaan ilaalanii deebii tuutti nuu kennanii manni kiristiyaanaa tokkichummaan ishees manni tajaajilaanis baay'ee guddatti baay'ee jabaatti jennee yaadna. Kanaadhaa fi deebii gaa akka nuu kennan abdii irraa qabna. Akkuma ka'e garuu abbaan dhimmaa ummaticha waan ta'eedhaaf ummati keenya immoo kallattii tokko duwwaadhaan miti abbaan qabeenyaa isaan inni beekaan beekasaadhaan beekumsa isaadhaan irratti hojjechuun dirqama. Utuu irratti hin hojjenne ta'ee bakka kanatti bakka hin ga'u jennee dubbanneerra. Fakkeenyaadhaaf kitaaba amma sa'aatii ammaa kana abbaan barbaade maxxansuu danda'a. Garuu waggaa 15 boodatti yoo deebine mana murtii dhaabanneerra. Kitaaba maxxansitan, kitaaba hiittan, iyyama haala kitaaba taskanaatti buutan jedhamne himatamne mana murtii dhaabannee ragaan nutti dhiyaateera. Manni murtii garuu hin danda'u jedhee bilisa nu baase. Kanaaf inni hin danda'ama jedhamu akka jirutti obboleessi keenya kan amma kaasee kun akka jirutti ta'ee hundumtuu hin danda'ama isa jedhuun kallattii tokko osoo ta'e abbaan qabeenya isaan inni taayitaa qabu taayitaa isaadhaan waan saba kanaaf ta'u waan saba kana keessumaa sammuu saba keenyaa kan bilisoomsu yookaan misoomsu hin danda'ama isa jedhu akka keessatti uumamuudhaa fi irratti hojjechuu qabna kan jedhuun qabaa galatoomaa. Ulfaadhaa barsiisa. Anis galatoomaan jedha. Yaada kana uummannis akka hubatuuf gochuu keessatti gahee fudhachaa waan jirtaniif baay'ee galatoomaan jedha. Kaayyoon keenya manni kiristaanaa akkuma qajeelcha akkuma barumsa wangeelaatti haa jiraattuudha malee foxxoqsuuf yookiin addaan kutuuf miti kan hojjetamaa jiru. Garuu sirraa'uu qaba. Rakkoon hiikamuu qaba. Caasaan mana kiristaanaa keenya seera isaa eeggatee jabaachuu qaba. Rakkoon mana kiristaanaa
gajjallaatti hojjetamaa jiru rakkoo adda addaa gubbaarraa mul'atu irraa waan ta'eef sun sirraahuu qabaadha malee adda ba'iinsi barbaachisaa kan jedhu miti. Maaliif qannoonaa mana kiristaanaas sirriitti waan beeknuu fi maal jedha qannoonaa mana kiristaanaa kan jedhu sun beekna. Kanaaf akka qannoonaa mana kiristaanaatti hooggansi haa jiraatu, uummanni amantoonni haa bullanii, wangeelli afaan namni dhaga'uun akkuma wangeelli jedhutti haa ta'u, jijjiiramni haa dhufu kan jedhu waan ta'eef kanarratti namni shakkii keessa garuu hin qabu jechuudha. Eenyuyyuu taanaan yaada addaa hin qabu jechuudha. Nuni afaan Oromoo afaan Amaariffaa dhaga'uu dadhabuudhaan miti. Ingiliffaan yoo ta'e ani rakkina hin qabu. Garuu rakkoon kun dhalootatti darbuu hin qabu. Nurratti dhaabbachuu qaba. Dhaloonni kun rakkachuu hin qabu akka keenyatti. Nuni itti rakkanne irraa itti arrabsamne irraa maqaa baay'een nutti kennameera. Dhaloonni kun immoo kana dhaaluu hin qabu kan jedhu almost dhaloota tokko jechuun waggaa 25 falmiin kunis erga jalqabee waggaa 25 ol ta'aa jira. Almost dhaloota tokko lakkoofsiseera jechuudha falmiin kuni. Kana keessatti jijjiiramni hedduullee argameera. Kanaafuu ammas kan jechaa jirru rakkoon hooggansaa hiikamee manni kiristaanaa tokkummaa ishee eeggattee fuulduratti jabaattee deemuu qabdi. Afrikaallee waliin gahuu qabdi malee as keessatti wal xaxxee taa'uu hin qabdu kan jedhudha. Galatoomaa. Tole, galatoomaa ulfaadhaa yeroo bal'aa waan waliin qabaattaniif maqaa daawwattoota FIBtiin hedduu isin galateeffannaa. Gaaffiin gaafatamee qorannoo fi qo'annoon dhiyaatee fala argate ammoo miira achi as deebi'u irrattis kan wal agarree dubbannu ta'a jechuudha. Ammaaf garuu uummannis akkasuma qaamonni dhimmi ilaallatus hojii manee kanarratti akka hojjetan kan dhaabnu ta'a jechuudha. Yeroo biraa sagantaa biraatiin haga wal agarrutti hedduu isin galateeffannaa ulfaadhaa. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtiin nuti keessummoota keenya waliin taasisaa turre kana fakkaata. Egaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti akkasuma mana lubummaa Oromiyaatti koree qorattootaa fi akkasuma dhiyeessii rakkoolee mana amantaa Ortodoksii Oromiyaa waliin taasisaa turre kana fakkaata. Hayyoota amantiitii lubaa akkasuma barsiisaa wangeelaa egaa yeroo gaarii waliin qabaannee dhimmoota rakkoo ta'an irratti dubbannee fallasaatiif akkasuma fuuldurri maal kan jedhuutiif irratti dubbataati kan turre. Waan daawwattaniif horaa bulaa deebanaa Lalisaa Alamuun ture. Abdii Dassaaleny gama ogummaa kaameraaf teeknikaatiin na wajjin ture. Torbee ajandaa biraa dhimma biraa wal agarra. Akkasitti nagaatti. Ufamagalan karrayu karrahayu 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 Ufamagalan karrayu karrahayu